صح؟ أنت نجيب عندي. Very good. Rabbiin keenya tokko hin qabu shari'a. Randaan dukkana keessaa irraa dukkana. Callama. Waalaikum salaam. Bagana gayaan dhuftan. Ay jabaan rabbumaa. Jabaan rabbumaa. Wal jabaan rabbumaa. Jabaan rabbumaa. Naam. Teessan nama. Bum. Yoo isin godhe. Qophaa agarraan tana way yaada araan tana nama maaltu naan keessaan siif yoo isi gaafadha ifama ustaaza gaaffii fatwaa kan hin ta'in na gaafadhu hin jaaneef fatwaa fedhu waan biraa na gaafadhu. Assalamualaikum jennee. Waalaikumsalam jettee jirtu. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siifin ta'uu habro. Maali laal? Laalaawi. Wayarra qophaa. Orma awwa waan hin dalagachuu jiru maana dhokkite abboleetiiti. Ayye. Haya gaawwaddu tabiraa fide gaawwaddu. Awwa gamma namaan ol nana qinaan jee. Yaaboo namni Israa hiriyaaf qabdan ol naqa. Wallahi laaziim. Namni friendly Israa qabu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nama na dhaammattee beektee maan sana. Adeeraa noon laki jettee invite nu godhettee mobile tun taniin kaan wanta qabu. Mee dhaabbadhu tara takka. Ayyee amma dalagatti hin jira. Na gaafadhu waa'ee urufaa ol seeni wanta gubbatti. Yee dhaabbadhu way oomishanii arra eenyu adda baruuta eenyu maan eenyu Ismail Alishoo harika Ismail Alishoo para manatti footoo isa baasaa irraan raageessu eessa geesse narra way adina hotel saalisi no Ismail Alishoo not forget it Intal Abu Mai seni akanala kau dapat juga senteni apa kawan kan nama me Isra mobilin turanin fight itti godhuna didde namni Isra hiriyaaf qabdan ad godhatanii jirtan obboleeyyan kiyame oguu senti adaraan aan jettee na dhaammatte namni xiqqoo namni na arsiisla jiraate immoo dukkana keessaa waan hin godhu waan hin qolu ifaaf ibsu jechuun barra ani gizee beektaa na laaluurraa dantaan qabdanii jeeti beekte isinii mul'achuu baadhuus umaarran kaa'inne jeeti malee duraan ammoo yaa ayyammaan tana na agartaniimi dhufee guutuuti jettee yoo masriin naa baay'ee ajaa'iba guyyaa rabbii waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh
kottaa yaadin gaaf bar biisiin godhan biisiin ta'a biisii. Ol naqaamee obboleeyyan kiyya. Khadijaa meeqaa jira Khadijaa keessa akka jira. Wallahi sagantaa akka inni hayaa jeeniitiin jira beektaa akka silkiin tun ijaa qorra qabdu akka dhiiraatti. Tasniim dhaabbadhu gaanii mooni bilbiltaa akkatti bilbiltuu jira dhaabbadhu waan hin dalagu jiru na harkaan laaqanii sagantaa akkaan dafee eegaluuf ni bilbiltaa bishir. Ayyee godhi haa. Awwa rabbii jaana kaa sagantaa akkaan eegalu hayaa jeetiin baallama seenee fi israa ol naqaa dite wanti. Namara cufier. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Maalin godha bakka rabbiituun fedhiin qadara kunis darsii eegalloon dhaqqabnuumme. Namni qabdan ol naqaa oggunan oliin naqajee haanis seene haanitti hawaatis darsii huruufarra naqaafatu. Biisii ta'e garamma guyyaa tokko seene. Namaatu invite na godhi naan jee hayaan jeen haddii diigoo kan taane beekta baallama hayaa jeetiin itti himee jiraami dirqama waan san godhuun qaba gaa. Namni israa qabdan isaa ol naqaa akka darsii dafnee eegalu yookaan baallama kan diin share om peenu share naas message egaa israa yoo musi qabaadde asirraa inni ergaa fi message israa takkumaan qabaa takkitti itti ergee kallattiidhaan gara darsii maqaa seeni si ol ergee miti seeni addee mee harka birgaatiin dhugu jira isin bira bitaacha wayaarraa abdii yusumaa jette afaan Somaaliiti moo afaan Bona Oromo. Mashallah firachi gargalche maantana wayyaa takkicha. Firachi gargali gawa. Ayyee mashallah. Ni dhagee maami. Isimal. Ni dhagee maami wayyaa tokkicha Allah. Yoo dhagee Lakkoofsa lama yoon dhageenye takka yoo dhageessan lakkoofsa lama yoon dhageenye takka ala gargalchaadha dubbiin gargalcha taate beeyte yoo dhageessan ta'e lakkoofsa lama warri dhageessan lakkoofsa lama warri hin dhageenye lakkoofsa takka. Ajaa'iba. Ayyee maashaallah ይሰማል ጀሚላ ሱሌይማን አይ የተፋሽን ሰሞን ይገርማል ምን ነው ጥፍት አልሽ እኮ እንደ ኢትዮጵያ መብራት ኃይል አንዴ ትጠፊያለሽ አንዴ ትመጪያለሽ ትበሪያለሽ ይገርማል በሬዱ ኡርጂ halkani qashti billi dirgimi laliti maqasira yijire jira qashti billi dirgimi laliti maashaallah makkalatiidhaan gara
sagantaa deemnaa. Gara sagantaa deemnaa. Egaa akka jennetti maashaallah. Akka waliin jennetti darsiin teenyaa dhoka'oo hojii manaa taniin isinii kanne hojii manaa gareeniin isinii kanne hojii dhuunfaa deebistan maashaallah warri deebistan jazaakumullahu khairal jazaa. Ayyee Hasan Ali beeta jabaan rabuma hay dubbiirraa taa'e siin qixaaxaa beeku yoo qabu walaa jilee si yaamsisu gurraan si qabachiisa. Gurra qabadhu jee ayyemmaan tana gaaffiin gaafadhee ammaas dhiyoo tana baddee dhabamtee jirta. Gaaffiin gaafadhee gaaffii egaa hogguu deebistan bilbiltanii hogguu deebistan akkaataan itti deebistan tara takka garee dubartiiti yeroo takka garee dhiiraati yeroo takka garee dubartiiti yeroo takka garee dhiiraati akkasitti deebisna bilbiltanii nama 14 barbaada dhiirarraa dubartiirraas nama 14 barbaada namni hogguu takka deebise lama deebisuu hin danda'u walii gallaa. እሺ ይሁንልሻ ትምህርት ላይ ከሆንሽ ችግር የለውም ኖ ፕሮብሌማ ይህም ቤታ ፈረንሳይ ጣሊያን ይሳ ኖ ፕሮብሌማ አየ ኢራን ዴቢያ ጋፊ ወጉ ዴቢስተን ታካ ገሬ ዲራራ ወጉ ታከ ቢልቢልተኒ ገሬ ዲራራ ተራ ተከ ኻሴ ዮ ገሬ ዲራ ኢራ ቶክቻን ሴኔ ammas lamada osoo garee dubartii seenne gareen dhiiraarraan dhiirti seente ittiin daamsaa dubartiifiin bakka gallakkise takka akkasitti deebisna takka lamada suuraa keessaa barbaaddan san natti himtanii asirraa hin baasa iskiriinarratti hin baasa lakkoofsa akkanaarra tajidduu taa akkana jirti yaanis akkana jirti ta duraa tana tunta maarreeti tuni dhaltu tuni hormaa tuni ilmoo akkasii addanaa baastan suuraa bismillah meeqaffaarraa keessa akkanaa deebisu deemtan akkasii gabaabsitaniiti naaf himtanii akkasittiin qabxii qabaa deema ayyee qophooytanii eegaa waaniin dubbadhuun qabu bilbila garee dhiiraa beeta hamilee garee dhiiraati sila eeguudhaaf jecha tara meeqa mo'amanii jiranimi arraan tanamee dura garee dhiiraatiin hin kanna gareen dhiiraa bilbila imoon kiyya kun siruma jira garuu rabbi tolchiga waasaappiinis bilbiluu dandeessan imoonis bilbiluu dandeessan waasaappiin Muhammad akkana barjajjabees bilbila baneetiin jira lakkoofsanuu barreessiidhaan hujii manaatiin kanne haraara duraaniin hujii manaa kanne takka yoo laalte lamada siinii gala jeetiin kannaa hujii manaa guyya lamaaf akka itti yaadaniif hin kanneefi gareedhaan yenee bilbila iheenaw bilbilih yeni mulata karo dayan senu tinjiru maali di tinjirtu maatunan ge fadu jiratan fadan disan aye shamarre bilbila
dubartoonni bilbila. Carraadha. Bilbila. Ayyee. Maal ishee nuti hin jiru? Himoo kiyyaa sirreessa. Way ajaa'ibaa bar jijjiiruu kiyya gaamma. Hello. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أيه. ديبسا أزغوري. hello ديبسا. أيه سينا مي خدورة سينو لا لامه. hello. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه. ندقيما بسم الله خمر راقبتي. أيه تكفورة. بسم الله خمر راين سيبنا. سورة زلزلة. أيوة. أيه تبان كوبيشة تيوفي. إذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض. أمك. أيه. أسكت قبيلتها. تاكسرا. أيه. أدام أجرا. إيه دقيقة مجرى. ندامة. إني دقيقة ما أوفي. رجعتوا. إيه. ويل الله بيبرا واني راتني على نغي سامفتينكا. أيه أسكت تاكسرا مودر ترجمتي. أيه. لما فهموا وآخر يدروا على هذا. أيه أوفي. أسكت لما سكت وأخرجت الأرض على هذا الكتاب تامبود الرجسي تاكسرا. سبحان الله. وقال إنسان ما لها جرى. أشكي سمويان ثاني سنجرو. أيه. أسفان مو يوم إيدين أتيسو أقدار هاجرة. أيه. أسكي ستمو جلقبا يافتا جلقبا يرتي. أيه. تعدد ماني في مستان تجرس. أيه. هو أدل شنفاي مو أنا أخوالها بنجرمو. أسمو يادكا كان
Kan ilmoo jedhamtu sana xiqqaa kan jedhamtu yaatu jira. Ayyee. Gaafan yooma izinni yasturu naasu haatan kan jedhu irratti immoo Ayyee. ammas yaan duuba jirti jalqaba jechuudha. Ayyee. Yasduru kan jedhu ammas yaan yaafa ta'aa jira. Ayyee. Haatan kan jedhu kun immoo yaafa ta'aa jira. Afi mi'a fitara takka. Quraanaan banu bootaa wantaan dhabe bar naaf ol banuu didee obsi maara rakkoon qabu afi obsi. Dirqamaa viidiyoon san banamee argamuu qaba. Okay, baase ayyee maara rakkoon qabu amma ni eegallaa fi dura oliin baasaa fi. Oliin baasaa dirqama. زلزلة سورة الزلزلة أفاقا أوبسا برتوتا أوبسا شي بنيرا مانتنا ما تقفلنكا نمني لالو كبو بيتي وانتنا ما شاء الله اوكي تقفل إذا زلزلت الأرض زلزالها جرى أسكت إذا زلزلت الكنجر أتسراق النبودرة تاتنا جيتشودا يني أغرى تانتون أيوة تكسراتون دورا جبتي مو بودة جبتي مو مالي جبتي بودة جبتي بودرة جبتي ما شاء الله هاي آية خان غيستي هاي آية تي أنا غيستي لما فهموا وأخرجت الأرض وأثقالها جرى أيه أشكي ستيس أمسي تانسون تاكس رانسون بودرة ترجم تكما في الكباسة آية تتيانو غيستو مالكم وقال إنسان ما لها كان جاوبت الله ما تقويون أبو يعني تاني سنجر تتيانو كان غيستو يوما إذن تحدث أخبارها كان تحدث أيه في سنغاب قرانو رديم أيه قوم بدنا أخبارها ما كان نسكيسا يوما كان جرو يا فتاة كنا أيه يان كن دورا موجود مبود يان كن دورا ما شاء الله أيه تلقى أيه آيات كان غيساو مالكم نختيانو كان غيساو آيات شنفا كان غيساو آيات مقام نغيسا لكوف نايمي لا خانين كام نكن ورد بريتي آيات كان جو كان بيك كان جبتي جديد في يرو فيدمنا آيات جاء شنفاني يا تقوت جرى وكان موكا الموجن سنة يتشور جاء ما شاء الله هاي بكتمي جرتي شان مرا بقى بأن بقى وجرتي مو جتشو أركي تكيتين جرا تكيه وما تكيتين جرا كوبا مو دورا مو جدوزر أيه الجافاني مو يا أما سياني يا جرا أيه يا ميكا جرمي لو كوفساني بينا يان ميكا جراس كيسا يان أيه نيدينا أسكيسا سديدرا أيه التانسوراني مو تاتا لما جرا أيه كنافو تاجا القبا كنافران أيه تانا أيه أيه فربصاني مو أما درا أبا بيكا أيه ياو تاز ديبنو يا سدي جرا يتي سدين كيسا تم تو درا جرا تم تو بودا جرا تم تو مالي جرا يومن كان جرا سن جلقا يوم درا جرا أيه ما شاء الله يسدورو كان جرا مسي التاني جرا يسدورو لما فاجرمو درا جرمو تاوم سيسا كمي جرا بري خيستي أيوة لما فعل جرا دي جلقا لما فعل جرا نقول أما سيا لما فيصدور كان جربا أيه
خانو قتيانو يان سيدي جرينا أشتاتا تتعنا سني بودما أشتاتا تافتا تاترا إني سمو تا جل قباجن نفرنا أيه تافتا أسا أيه أمسل تفتتيني سنو ليو أمانكم كنجر سنس أمس يافتا أسا نفرن أيه فربوسان فما يعمل مثقال ذرة كجر كنمو أمس يافتا أجرا يافتا أسا نفرن كم دورة جرتمو بكتي بك بوتو ما جرتو بيتشا بوتو ما جرتو بيتشا دورة جرت أيه آيات أجمل أمس مثقال ذرة كنجر تمسي تاكي سورتين جرا قباجر جن أيه ما شاء الله أما سمو فمن يعمل مثقال ذرة شر يرى كنجر كنرى أما ينجل قباجرت جنة أيه ما شاء الله أما سمو مثقال ذرة كنجر أما تاكي سورتين أمنا أجيبوت شاي يرى كنجر أما سمو يا قمنا كان وان أمر جرتوسن أيه ما شاء الله جزاك الله خير الجزاء أيه شغلتي دوغر تومي أيه دوغر كذا كبوتي جلتا جزاكم الله خير الجزاء جزاك الله خير أيه تاتا آية كان غيستي هم تقوي ibsitee jirti ammoo yeroo itti aanuuf qoy dhiirtii dhaabbadhaa yaa rabbi hello assalamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته deebisaadhaafi amma yeroo dhiiraaf kannina dubartiin takka guu deebiste dhiiraa deebise dubartii dhiira akkas goone jennee dhaabbadhu tara takka egaa tara takka dhaabbadhaa obboleeyyan kiyyaa tasniim dhaabbadhu asirratti ibsa kanneetiin gizeetti aanuuf ibsa wayiitiin kannaa na hordofa egaa obboleettiin teenya deebistee maashaallah rabbi irraa jaalatu hello assalamu alaikum Imraan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته tara takka naa dhaabbadhu akkasumatti sii qabaa dhiiraam deebista dhaamsa tokkoon dubbachuu fedhee asitti waan obboleettiin teenya deebistee jirti sanirraa takka irra himeetiin bira dabra egas booda atis haalaan ammaan tan itti himu jiru kanatti naaf hordoftaa inshaallah egaa asitti suuraan tun suuraa zalzalaa jaamti inshaallah hogguu gootan tartiiba lakkoofsa quraa akkaan barbaaduudhaaf nan dhibne tartiiba lakkoofsa quraanaa suuraa bismillah akkanaa jettanii yoo himtanii maqaa himtanii bareedaadha asitti taafiyaa yaa as keessaa ni qabna moo qabnu hin qabnu taa qabna taan qabnu tana kan kisraa tana taa gara duubaa jirtu akkitti gara duubaa jirtu laanfataa itti aanteeti taa kisraan jirti kanaafuu hogguu deebistan ayata tokkoffaa kuni lakkoofsi arabiitti ayata boodaan barreeffamaa yoo takkaffaa jenne kana baannaa ka isa duraan jiru baan kanaafuu taan tun taa takka qabnaa taan takka ittiin qabdu sanuu tan boodaan jirtu asittoo taa meeqa qabna taa takka qabna taan takka ittiin qabnu ammallee ta boodaan jirtu jiin boodaan jirti akkanatti haa deebisnu yeroo ko waliif qusanu taan ayata lammaffaa keessatti taa takkaa jira boodaan jirti hayyee ayata sadaffaa keessatti taa qabna moo yaa qabna hin qabnu yoon qabaanne bira kun asittoo ayata afuraffaa kana keessatti yaa meeqa qabna taa akka qofa qabna hayyee yaa jechuun taani qabna as keessaa hin qabnu kanaafuu yaan ayata afuraffaa keessaa qabnu tan dura jirtu jennee bira kun haya as deebina ayata shanaffaa keessatti taan hin qabnu yaa takka qabna yaan qabnu sanuu tatuqaa hin qabne duraan hin jirtu obboleettiin teenya asitti kophaa jirti moo duraan jirti jette boodaan jirti hatti aanteeti yaa alifataa yaa jira hafata hatti aantee yaa alifataa yaa jira kanaafuu
yaan duraan hin jirtu yaan ilmoon tajanneen san ta tuqaan qabne boodaan jirti lammaffaa irra jirti boodaan ammas qabxiin takka olii qabachuu qabdan yaan tuqaan qabne yeroo hunda gara boodaatiin yookaan kophaa dhufti malee duraan hin dhuftu jidduun hin dhuftu waliif gallaqan hayyee ayatitti aanu kana keessatti ammas yaa meeqa qabna takka lama sadii qabna yaa sadii qabna yaan sadeen jalqabata jirtu tan duraan jirtu ammallee tan itti aantu lammaffaarra hin jirtu duraan jirti swaad duraan jirti ammas itti deebinee yaan tun jidduun jirti tadummaa tun akka baa fi kana laalee bakka buusachuu dandeessan taa lama qabna taa lameen qabnu taa tana obayii teenya duraan jirteedha jidduun jirti taan tun jidduun jirti sababni shiin duraan jira aliif dhaabaan kun boodaan jira kanaafuu taan tun jidduun jirti taan tun ammoo duraan jirti tafatatayni walii gallaa ayyee faman idgaan yaan tun duraan jirti in ayin suknaa qabdu duraan jirti as dhufna taa qabna ammallee taa kophaa ilmoo tajannuun san kophaa fi boodarra dhufti jennee dabarsinee jirra yaa qabna asitti jidduun jirti haa fi raa dura jidduun jirti ammallee yaan tun duraan jirti raa duraan jirti fataata qabtuun ammaas asitti yaan tun duraan jirti akkana ayata torbaffaa keessa yaa meeqa qabna takka lama qabna lachuu duraan jirti yoo takka duraan jiraatee takka boodaan jiraate akkasi dubban taa meeqa qabna as keessa taa takka qabna kisirtayni ta'ettu kophaa jirti yaa ilmu haala kanaan adeebisnu jazaakumullahu khairal jazaa hedduu galatoomaa dubartiidhaaf lama irra sadeen qabeef yookaan parsantii jaha kudhanirraa jaha torba tuqaa haala saniiniin qabeefi imraan ayata kam suuraa kam keessa itti fuufi سورة النصر كيسا nasri النصر يا إذا جاء نصر surullahi wal fatwa yee barbaanin baasa abshir akkanattiin barbaada akkana laa سورة دبتو كفران ayyee إذا جاء هيه باسي بسم الله الرحمن الرحيم أيه إذا جاء نصر الله والفتح آيات قفا كيستي أيه تان أيه بكا بقوت انتي أيه. ترقمت سنو ما شاء الله جزاك الله أيه آيات التانو تو ما تركما آية لما فا كيستي بك أيان بكا أفوري ترقمتي أيه تاكا لاما سدي أفور أيه أوفي أفور جنة أفرين إذن سدي ترقمتي ما شاء الله. ترقمتي تكمالي تركمتي سدي ترقمتي تكبودة ترقمتي ما شاء الله تندرتي أركمتو تأكمي هادو مو إلمودا المول تدرتي أركمتو تتوقع قبضو تتوقع قبني تدرتي أرقمتو يا addabaasachuu qabna beekte gocha lamaa jira gosa lamaa jira yaan duratti argamtu yaa takkattiin adda argamtu suni yaa ta engadda isiin wannoo tuqaan qabne sun ta addatti baaftee eewwa maashaallah gara booda faa kisraa duubaan jirti maal garsiisti faa kisraa fi tan dheeressu maashaallah hayyee tan israa qabalee taanta duratti argamtu ay tajattuu fi yad tajattuu fi ammallee diini tajattu keessatti hayyee maashaallah guuttadhe hayyee ayatatti aan akkasumas aayama lammaffaa keessatti taan hayyee bakka tokkotti argamti sunis boodatti argamti maashaallah ayta bakka jettu san ara ayta bakka jettutti taan argamti boodatti argamti hayyee maashaallah ayatatti aan aayaa sadaffaa keessatti taan bakka lamatti argamti jidduu fi duratti argamti maashaallah
أشتاتا ليروم دورتي أركمتي في جدتي duratti fi jidduutti argamti. إيجا تدورتي أركمتو توابا بكجتون توابا بكجتي دورتي أركمتي تجدتي أركمتو واستغفروا بكسونت واستغفروا ما شاء الله هاي جزاك الله خيرا أبتي قوتو سيكابا جزاك الله دوبرتي بكا قال لك إدو غرتو مبران ما شاء الله ديرتي أبتي قوتو قبدي ديرا قوتو تكان قبيفي دوبرتي لما الرسدين قبيف أيه أرول درقمين ديرتي مرتة جرتي سارة ني خافة لنا جرتني سا دوبرتين بالبلا دوبرتين تيسني يرون أمانتنا ألو السلام عليكم تسنيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيه جزاك الله سورة تمي سورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها أيه نمبر بعد القارئة كان وريه تيمي زلزالان آيات ميكافات أي خا نو ورشة مرة نيد متى كنت مريان سورة القرآن أيه مريتني أي سورة ديلا سنكي ساتك أيه جروبر أيني برازيل أكيد كيف يستني كستاد وما ركون كابو أني تامسي إسني قلي في ماريرة تنجرا خفيتني رابر برا جزء أما كفاتو بسم الله قدي كفاتو جزاكم الله خير الجزاء أيه أبشر قباويتي أن كانوا الباسوتي إيجا فيديو رتي سورة نركمو قبدي زلزلة أي بركة زلزلة قوتها سورة زلزلة ممانتن سلالي ربي يا ربي ناباس غايرون الراكن دومني بركة فدي برو خطيتي وان برا برباداني كوني لا بركون والنازياتي فا خيسان جرار وأني بدي والنازياتي فان بربادو جرار أيه قباي أنا كان باسو تنجرا أوكي برخانو ماري بتوكي باني كأما كانت إلي ناري ليلتي توكو خانين ديلا خانا كانت تبادل دفي باس أنسلا ليلتي بخيف موافين في ليلتا كم أيه وفدوغا باني كأما أني باني وفي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آيات الكفارة إذا زلزلت الأرض أيه كسرى قبل قودان قبنا أيه لما فارتي ميكا باينا قبنا باينا سيماتي تنكنا كم إمران مانتنا يمتي أيه آيات لما فارتي ذلك آيات الكفارة تاتوكو قبنا بودان جدا أيه سيسام أيه آيات لما فارتي تاتوكو قبنا سينس بودان جدا ما شاء الله آيات سيدا فارتي يا تكافي تاتوكو قبنا يان فتاقب جرقب الرجسي ثانس جرقب الرجسي آيات صدفاتين جي صدفا لا آيات صدفات سياسي قبنا أيه أكاني جيبرا خوتي أفرفانو أرففا يا تكافي تاتوكو قبنا جرقب الرجسي ما شاء الله كان بربادو خنو جريلتشو ما شاء الله ما جرقب الرجسي مال تاكا واو دوران جرتي تاكماس ها بوچيسي لالتني بوچتنا سين كراسيتين جرامي يرو دبرت كيستي ها دوران جرتي مالتو تاتو غرسيسا وان ها غما غباتين جبتو تن اي ما شاء الله اتفوفي آية شرفت اي آية فارتي يا بودان قم اي يان سنتن يا تكا بودر تارغن اي هبا ميغا جرا يان تكوما جرا بيروكوت تكو منزر آية جعفر آية جعفرتي يا لماتي
لا يا سديفي أيه هلا ما قمنا أيه هم يا سدين أكم يجري يا لما جل قبر جرا أيه يان تكو جد جرا ما شاء الله أيه تان تكو جد جرا تان تكو جل قبر جرا ما شاء الله أيه آية تربة فارة تربة آية تربة فارة يا ميجا يا تكافي لا يا لا ما في لك يا قرآن سبير جرامي ايه يا ميجا قبنا آية تربة فارة يا سديفي ايوه يا سديفي تاتكو قمنا تان تكتين كم جرتي كان تكتين تا كسرتين قباسي جبت تا علمو كان جنتنا ما شاء الله يا نو كم جرتي يا سدين يان تكا يان لما جل قبر جبت يان تكا جدو جد ما شاء الله جزاك الله هي آية تصدي تفا في خنتمرة آية سدي تفارتي يان لما في تاتكا قمنا عمس أيه يا لما كم جرتي تان تكتين كم جرتي يلا منو جل قبر تجرتي تا كسرتين ثم قباجر ما شاء الله جزاك الله خير الجزاء تكبير ما شاء الله ما شاء الله أنتن أرى الله أكبر أيه دوغرتومي إيراف خلاص الكسنا تسليم دوغرتوم أرى دوغرتين تكار كتير مقوتور كتير كبتي ليرتي أنا دفع ويرى أنتنا ما شاء الله دبين تجايبات ما شاء الله ما شاء الله تكبير إلي يوري نرتني سا وأني بدي أرى ديرتي أو نتيجرتي موف ديرتي سا فردوسا أتني را فردوسا كوي إيراب جني هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يرون تديراتي أوبا يربوده ديرتي ديبسا في مين يرون هيرين أما تنديراتي ترى تكديرة ترى تكدوبرتي كزين يرون رانيان ديرتي بالبلا قابل كم كوني دوبرتي ol jajjabees arra dhiirtii ol nattee jirti wayyee wa ililli wani ergitanume hay jabaarabu maatiliki jirta bar akka ajaa'iba fidu jirta assalamu alaykum assan wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ayeye kabu ko alun nanda maal jette Gara in kabuuti kophaa yaaluu nan danda'a. Bakka dhiira bakka buuteeti kophaa yaali. Suuraa kamii sii bana? Gara suuraa annabaa amma jechuun. Ayyee maasha Allah. Ol deemii barbaade. Haya annabaa. Ergaa wanti tun. Baasnee gaa kunoo annabaas baasnee abshir baasnee afinin guddisa abshir baasee ayyee amma yatasa'aluuna kan jedhu ayata tokko ammadha sirriitti dhagahama miti sirri dhagahama sirriitti dhagahama jawwal ni dhagahama amma yatasa'aluuna bakka jedhutti ayata tokkotti jechuudha yaan yatasa'aluuna bakka jedhu yaan kan duraa kuni dhumaan jiru jechuudha taas ittuma asni argannaa jidduutti argamaa jechuudha yaan duraan jira moo xumuraan jira laa yaan duraan jira akkana maashaallah taan jidduu jira taan jidduu jira ayyee maashaallah waan duubaan jiru jecha ayyee itti fufi maashaallah ayata lammaffaa irratti ani naba'in bakka jedhu yaan jidduutti argamaa taa hin qabnu achi keessaa lammaffaan ni qabaayaa sirriidha jidduutti argama moo yaa ni qaba eewa al-azim bakka jedhutti miimii fi ذا جدو جرا ما شاء الله جزاك الله جدو ترجمة ما شاء الله هاي صدفارتي
الذين هم في بكجدوت أي لا قلنا أمال إيوه آيات كنا يا هنكنا جرا تا هنكنا جرا يا نجرو سنو أكنا جرا يني تدفني بيركون هاي آيات سدفارتي كوبي مالي في مال تجرب يا في يا في تانس نجرا يان جدوت أرجما تانس جدوت أرجم هاي باي مساني توكو هاي ختيانو لا سيعلمون بكجدوت يا تو كوكوفا قبنا جدوت أرجم آيات أفرفارتي أفرفارتي يا جدو كم نايه تو آن شنفا آيات شنفا أفرفارتي كلا سيعلمون كجدوت يان جدوت أرجما تا إنكم نو يا كوفا قب أيه إيجا وبريسا أكنينجي يرو فيدا موداف قبي بايين القفيمنا أما بكينياف أسكيستي يا تكاجرا يا تكتين جرتو سنو جدون جرتي بيرقنا كانت أيه نمني برات سرر وانجر فيها hello mashallah ega ayata guututti deebisu ni baayinsa dubartoonni bilbila ega ayata gaggabaabaa yoo qabatan mashallah obboleessa keenya qabxii isaaf guutuun qaba maaliif gara keessan jiru itti isin mari'anne jeeti yaalii isaatii mashallah jazaa isaa rabbi haa kennuufi ayyee bilbila dubartoonni isiniif siin seenu maali seenu dide seenaati gadhiisee bar maan bilbile amma lakkoofsa feetaa ayyee lakkoofsi kana wani lakkoofsan qabne lakkoofsi kana hello السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيا ديسا يا إن شاء الله أستاذ. أي سورة تم كيسان سيباسا سورة كم آيات كم سورة العاديات. إيه؟ سورة العاديات. أي عاديات والعاديات دبها. أجمره. Oi gadure basun kaba umma nama fi wara lalu basun kaba akan mati ati malakanya tu tasgabbar ayye base abshira base ayye itu kiga ofi ukti hello mali sokote ote argani ko ento kunna wala ya rabbi tolchi هو موبايل تنسكتي والله لازم فوني بالبلو سرر يروت تبامتي وي وقو كان أجاب سرار والله جباربهم أنا متي موبايلي تو نمد هاسو جرو نباسا بر akka kono ama so jirulle dite bas tagafa badiya ti resirkin wallahi china to jinsa china man saw la nama bira ta te wayuma ayyama bilbila gadise bilbila tasnim ya demal kabdu bodo ya dakhanna tamma dura wal durgomi nadimtu dubarti bilbila
Ahoga kam matana wallahi. Wanti dide ga kam tana amma. Na kofsi kiya kana kuno. Dide ga wanti. Ordoftu cabsuu fi murteeffadhe wallahi. Uy. Hello. Hello. Bakka wanti na bodu dite o. Mala godu dubani dite. Hello. Hello. Waalaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello. Oh. Hello. Ninda gaya. Hello. Assalamualaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Ninda gaya ofi. Defika. Nagamu. Ni daga ma. Oh, nama riba. Halo, nagamu. Ni daga ma dubbadu. Nagamu. Meti barreessa ka. Ni daga ma dubbadu. Bishaan keessa kaayaa naan jetti. Oh, butuh tebar. Hello? 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 Hello, Fayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ni daga Maya. Oh, Ustazah. Aye. Hello. Ni daga ma. Hello. Boy, it is no. Aye, I'm setting up some afa. I'm sick of CCO de la good day. Dirkama mobile bira ankam boru sagantan tenya itti fufti boru inshallah. Yoma dide di fama wajin rakon nabirai miti. Shabaka birai miti. Rakon mobile jazba China tanansa uliradabu wallahi lazim. Bishaan keessa kaayi sagaraa keessa darbii naan jedhin waan akkanatti yaada garagaraa naa kaniitan. Abshir bishaan keessa kun kaa'e qaceelloota leetiimi teknooloojii teessanii. Hello. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Atoon dhageessu hin dhageessu jettee mataa nagaran galchiin qaba. Waa khairan si arganne. Mataan eegas garagalee booda. Wallahi tarana ka dawale. Wallahi. Jabaate. Ya wallahi Ustazah. Akkamiin nagee qabda? Akka baajaji fayyaadhaa fi cinaadha. Wallahi na shaataga laana si warri gari arranta na dhalaanni moo jajne sirrawete. Ayyee. Ustazah waan hin takkasitti himuu jira laal. Ijoollee takkitti miskinti siree wanta na saduraa saddaat. Akka takka guggootee beekta. Akka tokko guggoone. Nuti laala ati gama diraa gootee ayi qabdu Ustazah ijoollee nu waamsisuu deemtaati. Silaayilii qabaadhe silkiin xiyya akkana na jettu wayin useetaa. Daddafeetiin tolchadhaami aayiliin qabaa silaan. Muhammad ruuza keessa kaayan dhiik sirriidha. Tasagaraa seentee diddee hundaatu ruuza keessa oogizee kaayan deebi'aa sirri. Inshaallah ruuza barbaadeetiin gaa dukkaana warra ruuza gurguru kuntaala keessa dhaqeetiin yaa buleeyyan kiyya ruuza keessa naa kaayaan jaan haa ruuza nyaattee wal qixxaattee dhuftu. Akka chaayinaatti ijjiina duraa xiqqaatti beeyte. Hello.
Meera gaawani sinima gaafa kaani beeyta waa'ee raayizii ruuza osoo qaraanu amma muumee jennaan kutaa kudhanitti ji'oogiraafii irratti osoo qaraanu ruuza kana biyya chaayinaatii fi biyya hindii maarree oomisha yeroo guddaa chaayinaa oomishaa je chaayinaa tana wanni ijji akkanatti xiqqaattuuf maalii jennu gaafate beete hin beekne jenneen uumama jennaan lakki je waan ruuza nyaattuu fi hay ruuza namni nyaatu ijjini xiqqaatti jennaan maal jedhi beeytanii waan ruuza gidi nyaatan waan udaan dafee namarraa hin baane jecha sagaraa hin dhaqan je dachii irratti udaanan je maaliif jennaan ni ittananiiti jaan je namni kun gizee ittanu ija kana olii gutuufataami jaanii muka faa buqqaasan je tanaafuu sababa kanatti ijji osuma isaan jaanii walii qabatanii akkasitti ijji xixiqqaatte naan je ayyee ruuza keessa kaa'ee silkiin xiyya ijji haala biraa xixiqqaattuufi. Gaafii jillee kun wallahi tillee nuuri rabbiin nuuf daaleere to akkana nu barsiisee masaalaa tu takka dasdasa akkanatti gaa dorgommii dalaafii raggootee nutis ni moo hojjenne akkana honnannee yaani turaanuti wallahi hansin jaalatu takka dasnadhaa dasdu takka nuuf galatan wallahi umri nuuf dheeratu hedduu gaaftaa zaman qiyaasan qabne. Abshir taate inshallah hedduu galatoomii. Abshiratis galtaraas waan iddoo barbaade nuti wadduhaa qofarratti kan ijoollee mari'achiisne jechuudha. Garuu ati wadduhaa qofti irratti yoo yaada kana nu taane dasi ja'amu. Gareen itti wanta gootan wadduhaa irrattis ni ta'a aayanni tokkollee ta'u ni ta'a beeyta gareen bakka jirtii miti garee dubartootaa yoo jenne bakka jiran dhuunfaanis ta'ee walii wajjiin dubartii bakka buuteeti dorgomta. Sababni ni nama 14 jeefu namni kun bakka adda addaa jira hagaree harkatee jira hadhuunfattii dandeettii isaatiin shaakaluu jira kanaafuu namni 14 kun dirqama garee takka keessa jiraachuu qabaa miti ayata waniin hin fedhu suuraa garagaraa irratti akka xiyyeeffataniin barbaada kanaafuu suuraa garagaraa irratti atis wadduhaa kaan hundinuu barbaachisaadha niin qeebala waan irra wal mari'attanii ijoollee wanni rakkoofsifnee ture wadduhaa qofiti ijoollee rukun namni 14 kibiraati dawwale khayra inshallah garuu hammu qadara keessa ture namni 14 qophaa'e ijoollee irra guddaa warri qoosifnee ture wadduhaa kanarra qoosifne. Maashaallah. Mataa xiyyaatiniin danda'a suuraa sadee banadhee kun ajjira jechuun garuu nama akkasi banatee kun ajjira. Akkasidha nama biraa akka baruu barbaanne. Yaa amma namni biraa habaru saaduu ganurra habaru garuu ammoo waan haaraa sanarra qo'atame ijoolleen akka rakkootetti oddoo haadha. Maashaallah niin qeebala odduwaas. Armaan inshallah ijoollee sotaraa deeman taatu ijoolleen kee miskiina. Ayyaa mana dhageeffadhu. Ayyeeniin banaa fi gaa'ummanni halaalu waa'ee si qofaatu kitaabarra halaala namni ni isa halaalu qa. Beeta. Ayyee. Maashaallah jazaakillah. Suuraa haashiyaa ala taala linsaana. Haala isaa haajisuun haashiyaa. Akkas fudhattanii. Yaa ani kanaan fudhadhe haajechuun ani garee biyyaarraa amma ani garee wajjin kaniin qo'adhe wadduu haadha. Garuu yoo waddummaa sanarra deebi'ee kanii yaada kan nuti ejessin jiru naaf fakkaata. Akka kophaarraa yaada kan nuti. Bareedaa namni biraa namni garee ta'e keessa jiru duharraa yaada kanatu jechuudha. Kaduharraa kanatu garuu isaan waan duharratti ani qo'achiisee jiruuf jecha anammoo isaanuma keessaa tahee. Ayyee umaa rakkoo qabu. Ayyee of. Suuraa haashiyaa si banee. Haalata haajisuun haashiyaa. Ayata tokkoffaa irratti yaa meeqa qabna taa meeqa qabna. Baay'ee baay'ee haalata haajisuun haashiyaa takka haalata haajisuun haashiyaa keessa taa meeqaa jiru keessa taa tokkuma qabu. Ayyee taa meeqa qabna. Yaa afur qabna. Afreen akkamii jirti. Okay, yaan takka durarratti argamti. Ayyee. Yaan durarratti argamti. Ayyee. Hadiisun bakka jettu sanarratti, haashiyaa bakka jettu sanarratti illee yaan sun hedduutti argamti jenna. Maashaallah lama qabnaa taa takkaa fi yaa lama qabnaa ayyee ayata lammaffaa irratti. Yoo meeydin haashiyaa yaa duraa qabna. Ayyee.
Naannoo kiyyoo kana qabna. Yaadha dura irratti argamti jannoo kun. Filimee ka qabna yaa takka qabna hayyee ayata sadaffaa irrattu maal qabna? Akkuma ni jirti bara taa'ee mateen sunu ni jirtu boodarra. Eewwaa maashaallah ani ayatatti aanu irratti xiyyeeffachuu jira takkasii hayyee taan takkaa jira yaa takkaa jira yaan duraan jirti taan ammoo taan tuleessan jirti. Taan Amina sunnaati baasana keessan. hayyee maaltu jira? Hello? Hello? Kuttee? Wayyaa silkii, yaa silkii, yaa silkii, yaa silkii gagama, yaa silkii gagama. Ah. Hello? Yaa Rabbi tolchi kaa'ati. Hello? Taatu Adam. Kuttee ga? Kuttee. Hayyee ayata cufa deebisuun sirraan eegamu. Hayyee. Hello. Assalamualaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Surah Al-Ghazala tu Al-Ghazala. Suuraa tamiin bana? Hello? Faatumaa Jimma suuraa tamiin bana? Kuttee ga ammas silkii. Ani bade. Hayyee. Dhiiraaf carraa takka kanneetiin taan itti deebina. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz, atam ni kaya fiyara. Fayya alhamdulillah. Aye, suratul Zilzilatil. Ay reefun tana deebisan kaa namni hundinuu suuratu zilzalaa. Deebisanii? Nam lamaatu irratti dubbatee maashaallah. Kanarratti nu mari'achiisarree nuti. Egaa mari'achiisanii miti yeroo ofirraa akka hin gubne kaa sanumara deebina deebisaa bar sirrii deebisanii namni waan takka wanni hafeen jiru. Wanni takka wanni hafeen jiru sirrii deebisan deebisaadha. Hello, Ustaza. Niin dhagaya. Hello. Mi'a dhiiraaf tara takka gad dhiisinaa dhiiraaf dhiisina tara takka firdoosaa tara takka dhiiraaf dhiisna. Dhalaan yeroo sadii yaaltee jirtii dubartoonni yeroo sadii yaalanii jiranii dhiirtii yeroo lamaa takka hafeef dhiiraaf yeroo takkitiisan kan hineetii fi arra na cinqee wonni. Hin beeku silkii tana. Abdul Majid bilbili haa silkii siisee nu didee bilbili yeroon ta dhiiraati jeetiin lallabu jiraami amma. Hello. 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 Dhiirti bilbilaa. Namni 14 bilbilee wanni ibsuu dilaa jira. Merkurii. Hello, Mercury. Hello. Maqaa silkii na didde. Dhiirti bilbilaa wal qixxaadhaa dafaagaa. Hiree wal qixxaa harkadhaa dhiirti bilaa. Maqaan furdoosaa jaaqaatitti si qofaa furdoosaan binti Khadiirii mi'ati. Maqaan furdoosaa chira jaaqa. Furdoosaa baalee jaa. Furdoosaa baalee. Magan. Ay furdoosaan si qofaa qoy. Jinnii mataa qofa. Dhiiraan baana dhiirti bilbilaa carraata karkadhaa dhiirti. Diinoo Ibrahim carraan dhiiraafi. Hello. 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 Carraan dhiiraafi hello. Wani kunis lallabbi mataan dhukkubee osoo lallabu.
Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Feenaati. Feenaati. Carraan tadhiiraati. Maal jedhama? Carraan tadhiiraati. Dubartiin carraa fixatan tara deebisu jirra. Carraan tadhiiraati. Faatumaa carraan tadhiiraati. Ajaa'iba. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Carraan tadhiiraati. Yeroo dhiiraa duraa gubuu jirtanii bar biizii godhu jirtanii. Carraan tadhiiraati. Dhalaa yeroo sadi deebistee dhiirtii yeroo lama deebiste. Carraa takka dhiiraa qaba. Yaadoo qabaatan dhiirtii ammaan tan irra mari'attee wayfaayoo carraan tadhiiraati. Wuuyi nama rachaa. Meerkuurii carraan tadhiiraati. Qabxii sii qabe. Meerkuurii qabxii sii qabe. Hello. 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 Dubbadhu. Inna Allaha wa malaa'ikatahu. Maqaan kee kana. Inda geessu qoy. Maali keessaa ogu? Ayoon dhageenya deebisiyaa. Qaatiraa namichi asuma jalaan bulaawi. Ammanin dhagee ustaaza. Hayyee dhiirtiin bilbiltanii bakka mo'amuu keessani yoo taqabbii tana dhabdan mo'amuu teessani hayyee ofi. Ustaaza qabxii meeqa naa qabde ganaa naa qabne miniin qaraame. Ati silaa qabxii guutuu sii qabee bar maan dhiisneeti carraa qabxii guutuu sii qabeeti. Ani silaa barbaaduu deebiste. Hayyee hanqa guutuu deebisu carraan dhiiraa ni dhabamte. Siftiin gadi tujje. Hayyee itti dee'a. Ustaaza ijoollee wadduwaa karaa na singe surraa fuudha kaapiliif ijoollee waan achi qottee jirtuuf jecha. Wadduwaan jenne zalzalaadha kan inni. Zilzalaadhaan jirtu. Yeroo kana firaan kubnu kaa wanni baruuf deemna malee aayee tokkichaa kanarra dubbisutti hin jiru bara. Gaafni namni hundinuu aayata tokkichaa san dubbisu ni dhufa. Suuraa tokkichaa san dubbisu ni dhufa. Ammoo boca baru jiraami. Carraa Meerkuurii adde akkana jettee hin dhagayu jettee si jala haaseemi. Carraa dhiiraa gubu jirtaan. Dhaabbadhu ustaaza keenya dhageeffadhu. Aaminatu naasiba. Asfaayisa isaa dummatee inni tuni qabna. Lama qabna jechuudha taa boodarraa. Hayyee taa booda haadha Oromoo ilmoodha. Lekkee haadha miti. Ilmoodha. Tan zeeroo gubbaarraan jirtu jenne san hayyee. Tatti haadha. Taslaan naannoo kana keessaas taslaan naannoo taa durarraa qabna. Yaa ammoo ilmoo san boodarraa qabna. Maashaallah hayyee yaa tokko qabna yaa sun iddoon jira. Taa fatateeni sanii taa ilmootu boodarraan jira. Maashaallah fatateeni taa ilmoo hayyee ayata shanaffaatti hidhaadhu baafadhu. Okay. Tusaamineen aaniya kana keessaas taa dummaa qabna. Taa meeqa qabna? Taa meeqa qabna dura? Okay, taa lama qabna. Hayyee taan takka duraan jirtu takka boodarraan jirtu. hayyee yaa'oo. Takka guddoo qabna takka xiqqoo qabna. Yaa ammoo meeqa qabna seeta yaa lama qabna takka iddoon qabna. Lachuutu iddoon qabna sana. Hayyee tan ilmootu. Okay, yaa ilmoo qabnu gaa asfaayisaa yaa ilmootii fi yaa lachuutu iddoo. Tusqaa min ayniin. Tusqaamin eenye kanatti yaa boodarraan jira. Hayyee sirraa guuttadhee amma booda niin bilbilee jettee kurkummiin si dhayi. Ustaaza fitadde gaanganumaaf hin deema duraanuu. Baay'inni sirra darbee biizii nama goota. Waan dhiyoo tana yeroo hunda si didee ati asirra kabalachuu deemtaami. Bifama yaa wallaahi dhugaa kalte. Dhugaa keeti jetta malaa si galee. Nagatti hayyee dhiirti bilbilaa. Hello. Assalamualaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkana gaa'oo qalbii na deebisaa kaa dhiirti. Assalamualaikum. Waalaikum salaam. Hello.
Niin dhagayaatti fufi. Wayyaa tokkichee. Halo. Niin dhagayaa. Halo, halo. Halo. Wayyaa tokkichee TV loogiinii naa himtanii ayyee. Halo. Riistartiin godhamee dhaabba. Wanti na diddeebar. Dhiirti qophaa'a. Carraa takka dhiirarraa hin fuudha. Lallabee dhuma baay'ee bakka hanqaan fannaafadhutti lallaba. Carraa takka dhiiraa qaba boruu waliin deemne hin finne. Qabxii tana hin finne. Hello, assalamu alaikum. Alaikum salam ya marhaba. Na dhageessee ammaan tana. Isin nageessi irratti ustaaza keenya. Hayyee deebisi gaamma jabaadhu suuraa tamiin sii bana. Yoo feete tan maqaa isaa utuuf. Kafeetan naa banaan hin deebisaa irra. Hayyee tamiin sii bana seeta. Fagoon deemu. Eega tafeetan irraa hin deebise jettee qophaawi. Qophaawi gad deemeetiin. Hayyee. سورة التكاثر. ألهاكم التكاثر. سندي. ألهاكم التكاثر سورة تكاثر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. أي آية سنبندو؟ هلو؟ ننقى. أي سورة تكاثر. آية بندو ألهاكم التكاثر سن. هلو أي بنتي التكاثر ألهاكم التكاثر. قلت نين دقي أمر. هلو يا توكيچا هلو ayyeni dhagayaati oofi torkee kukutaara ayya amma sirii mul'achuu jira dhageeffachuu jira na dhageessaami amma nin dhaga'anillee hayyee alhaakumu takaasuru banattee banadhee hayyee ayata jalqabaa alhaakumu kan jedhu keessa taani meeqa qabna yaa meeqa qabna tam qabna yoo qabaanne himi taaftaa hayyee halo nin dhagaya oofi ati oof saa tokko qabna saa dhiisi taa hayyee taan san saa tokko alhaakum takaasur saa tokkitti qabna jidduun jirti moo duraan jirti moo boodaan jirti moo kopha jirti jidduu jirti gara akiraa irratti maashaallah hayyee ayata lammaffaa irratti taa meeqa qabna yaa meeqa qabna taa lama malee yaa hin qabnu achirratti hayyee taa lameen akkamitti argaman awwala irratti tokko argannaa yeddu lamaanitti tokko arganna hattaa zurtumul maqaabir hayyee maashaallah ayatan dubbisiin yeroo kan gubne hayyee ayata sadaffaa keessatti yaa qabna moo taa qabna meeqa qabna taa tokko qabna hayyee eessaan argama jidduu moo dura moo booda jidduutti argama taan jidduutti argama hayyee gara akiraatti argama ayata afraffaa dheena maal qabna taa qabna yaa qabna hayyee taa meeqa yaa meeqa taa tokkoof yaa tokko qabna hayyee taan tokkichaan bikkatamii argamaa yaan tokkichaan bikkatamitti argamu taa tokko gara walakkaatti argamaa yaan lama immoo gara akiraatti argama hayyee ayata jaffaa irratoo
ayata ja'affaarratti taa tokkoof yaa tokko qabna. Ayyee ayata torbaffaa fi saddeettaffaa simi. Taa tokkoof yaa sadi qabna akira torbaffaarratti akira saddeettaffaarratti taa tokkoof yaa lama qabna. Ayyee jazakallahu khairal jazaa. الله يطول عمرك الله يطول عمرك. آمين آمين آمين. Ayyee yeroo silkii ciramtuu tanaa wajjin firraan gubnu ayata alhaakumu takaasur ka jennuun attakaasur egaa jalqaba obboleessi keenya oofeeti iddoo kanatti akka obboleettii teenya jalqabaa ta'e inshaallah qabxii ni hima ammoo asirratti dirqamaa himuu qaba. Ayata tokkoffaa irratti taa qofa qabna taan takkittiin jidduu jirti laamii fi kaaf jidduu jirti. Ayyee ayata lammaffaa irratti taa lama qabna lameen jidduu fi duratti jidduu fi haafi yaa ilmoo jidduun jiran. Ayyee taa lama qabna taa lameen qabnu takka jidduu jirti takka immoo dura jirti taan yaa takka qabna. Ayata lammaffaa irratti yaa takka qabna yaan takkittiin sanuu yaa tuqaan qabne ilmoo tayyenneen san gara boodaatiin jirti gara duubaatiin jirti qabadda. Ayata sadaffaa irratti taa takka qabna takkittiinuu jalqabarra jirti ayin duraan. Haya ayata afuraffaa irratti wanni qabnu taa takka qabna taan takkittiin duraan jirti. Ayata shanaffaa irratti taa takka qabna taan takkittiin jalqabaan jirti. Yaa meeqa qabna takka lama qabna lameenuu jidduu jirti yaan laamii fi qaaf jidduu jirti ammallee yaan itti aantu qaafii fi nuun jidduun jirti akkana. Ayata ja'affaa irratti taa takka qabna taan takkittiin jidduu jirti sababni laamii fi raa jidduu jirti wanni lakkooynu yaa lama qabna ayata kana irratti wanni akkaataan bocasiitti ilaallu barreeffamni arabaa waliin maxxanee dhufaa boca baruu jirraa tanaafuu taan laamii fi raa jidduun jirti taan dhiifama yaa lama qabnaan jeessa taa takka qabna dhiifama. Ayata ja'affaa irratti taa takka qabna taan takkittiinu laamii fi raa jidduu jirti jennaan yaa ammaas takka qabna yaan takkittiin haafii miim jidduu jirti ayata torbaffaa irratti taa takka qabna takkittiin akkuma asitti thumma lataara bakka jiru taan jidduu jirti laamii fi raa jidduu jirti. Yaa meeqa qabna takka lama sadii qabna yaan sadeenuu jidduu jirti aynii fi nuun jidduu jirti laamii fi qaaf jidduu jirti ammallee qaafii fi nuun jidduu jirti. Asittoo taa meeqa qabna taa takka qabna taan takkittiin qabnu jidduu qabna isiinis laamii fi siin jidduu jirti. Yaa meeqa qabna ree yaa takka lama qabna yaa lameen qabnu yoo bakka jirtu wow duraa fi jidduutti jidduun aynii fi mim jidduutti. Jazaakumullahu khairal jazaa. Maashaallah qabxiin laala qabxiin hima eegaa qabxiin dubartiin namni lama deebisaa guutuutti qabxii argatee namni tokko lama irra sadi yookaan 6.7 qaba. Oguu walii daanee dubartiin lama guutuu fi 2.7 jechuudha. Lama guutuu fi sadaffaa irraa qabxii 7 qabdi. Takbiir maashaallah. Eenyuun moo'een ilaalla gaamma
takbiir. Dubartiin lama tuqaa torba qabdi. Takbiir ilillimme dubartiidhaaf. Takbiir ilillimme. Eenyu bu'aa jettan gaa? Maashaallah. Dhiirtinis gaaffii dhiirtinis namni lama gaaffii guututti argachuudhaan obboleessi keenya hammaan tana deebisee 6-2 yookaan tuqaa 7 fiduudhaan dhiirtinis akka dhalaatti 2-7 fidachuudhaan walqixa dhufanii jiranirra duraan dhiiraatu dursaa ture. Takbiir. Maashaallah. Ara wal morkiin taajaa'ibaati. Borutti deebina inshaallah. Borutti deebina. Suuraa biraa ilaaluu qabdan. Bismillah biraa keessaas ilaaluu qabdan. Tanaafuu maashaallah. Takbiir. Dubartii fi dhiirtii walqixa baatanii jazaakumullahu khayral jazaa. Dhiirtii sin hin caalle walqixa. Silaa dhiirtii sin caalte warni fedha. Hay. Ani dubartiidhaa qoyan dhiiraa miti. Dhiirtii akka jeertu fedhu. Garuu barsiisaan tokko barattoota isaa ija takkaan laaluu qaba. Hayyee barsiisaan tokko barsiisaan fedhe haa ta'u bilbilli amma seenee kutee barsiisaan tokko barattoota isaa ija takkaan laaluu qaba. Wanni dhiira maarree ja'uuf hamilee dhiiraa eeguuf akka dhiirti jabaattuufi malee isin miidhuufi miti gara dhiiraatti jalachuu fedheetii miti. Kanaafuu mee ililli dubartiinis dhiiraaf ergaa dhiirtiinis dubartiif ergaa walqixa taatanii jirtan. Takbiir. Ammoo dhiirtii irraan tana xiqqollee taatu qabxiidhaan isin dursuu siitiifis ililli ergaaf. Takbiir. Maashaallah. Hayyee jazaakumullahu khayral jazaa. Obboleeyyan kiyyaa kabajamoo qaqqaalii wudd barattoota kiyyaa inshaallah boru suuraa biraa juuza kitaaba xiqqaarraa namuu bakka adda laala. Dubartii bakka buuti nam sadii qeebale nama meeqaan nu hafa? Nama 14 nama 11 nu hafa. Dirqamaa namni irra dorgomta yaaltan. Boru nama biraa irra hirmaataa itti yaada. Suuraa hafan keessaa qaceelloon laalaa. Ani wal isin caalchisne qabxii qabdan haqattiin isinii qabu jira. Ammoo gaafaan dubartiin heddummaattee dhiirtii hamilee akka hin cabneef namoota maqaa akka dhiiraa qabu akka jabaarra buumaa fa'a namoota alhamdulillah fa'aa kana itti himeetiin qabxii isaanii dhiiraaf qabu jira. Ija takka hidhadhu manzaraan kaayadhaafa manzaraa dukkaneesseetiin takka ija takka dukkaneessaa laala. Ija takkaan laalu jechuun kiyya akkana ija qiireessa laaluudhaan miti. Ija takkaan laalu qaba kun jiru akkana laaluudhaan miti. Wal qixxeessa jechuun kiyya. Ija takka hidhadhu laaluu. Hokkaa ija na huruti ija na beeysi. Wattu ija takkitti tana qubana keessa kaayiti qubana ijenna suuqii na beeysuu deemtaami. Ija kana qotu na huruti qubana keessa kaayi na beeysuu deemtaami durumaanu saniif qophooyteemi hoo ija na beeysa. Saniif deemtaami akkaan mukaan akkana deemu feeta qoy. Ajab. Walqixa taatanii ammaan tana xuucha eenyutu jawaastan qoy dubartoonni ammaan tana akka dhugaatti kara dhiiraa jabeeyte. Duraan xuchaa kan akka godhu qab tasniimu feenyu namni duraanii feenaatiin eessa qotte. Xunchaa akkanatti unumaa xunchaa akka nama dabbaa qoy baaltii gisee bishaan waraabdan kaastanii qoy dubartoonni dabbaa kaastaniiti akka nama ispoortii sibiila meeqa kaasutti akka nama jabaa xunchaa akkana garisa furdoo saafaadhaan feenaatiin jirti akkana unumaa xunchaa jajjabaa kana harka lamaan garisanii bar. Mee dhiirtii isinirraa illee jira hin dubbatanii dhiirti. Abilaan hanqaan fannaafadhutti hin dubbataan. Qoy dhiirtiin dubbatanii hin deebistaniifi hanqaan fannaafadhutti hin jiraan. Boroo akkamitti isin qaraayisa qoy.
boru silkii tana formaat godheetiin sirreessaa inshaallah. Silkiin maqaaf Samsangiidha. Meelaala maqaaf Samsangiidha. Samsangii chaayinaatiin saa diddee waan keessa jiru formaat godheetiin haaretti akka wanta godhamane didda xiqqoo godheem cubu wallee akka wanta sanitti magaalaa ufeetiin saa inshaallah boru walitti deebina. Firdoosa si jalaa hin kaasa. Halimaa xunchaa qoy ati qoy gisee bishaan waraabdu baaldi silaa kaastee illee guddaa nama jerekaana kaasuuf bar nama jerekaana gurguddaa barmiilaa fa'aa kaasuuti xuncaa kana nama gadisaa. Feenaatiin maal aarti? Ayyee amma butusee hin jiraar saalamaan haasa'u jira yaa rabbi. Inshaallah arra dhiirti jabaattee hanuma waa xiqqooti jabaattee maashaallah dubartiin tara takka maashaallah dhugatti yoon deeggare barnootaan barsiisuu irratti hisaafuu darsii hurufaa kana irratti yoon hin deeggare dhibbarraa dhibbatti dubartootaan deeggara. Dhibbarraa dhibbatti dubartootaan deeggara. Sababni inni dubartoota deeggaruuf maali? Hamilee dubartoota akkaan cimsuu barbaaduuf maali? Haadha manni barnootaa kan jalqabaa haadha. Jalqaba abbaan ilmoon barsiisu. Abbaan wanni ilmoo barsiisu yoo jiraatte hojii akkatti hojjetuu fi humna. Sibiila kaasuuf fa'aa tokko ni jiraami. Kunoolaa sibiila akka faaxumaa giddifaan erganii xunchaa kaa. Dhaabata gaaris xunchaan goroddaa. Akkana san. Egaa waa'ee manni barumsaa kan jalqabaa dubartiidha. Haadha. Kanaafuu ilmoo barsiisuudhaaf dirqamni haadharra jira. Haadhaatu ilmoo bira oolaa. Haadhaa ilmoo tajaajilaa. Kanaafuu dhibbarraa dhibbatti akkaan waliin barbaadu. Akka dubartoonni dhibbarraa dhibbatti naaf hordofee naffaatii xiyyatanaa bakkaan naagayuun barbaada. Dhiirtii takka takkaatu hojii irra heddummaata. Yeroo itti nama barsiistuu dhiirtii hin qabdu hojii heddummaata tan lafa teessu tan nama barsiisuudhaaf dhaamsa dabarsuudhaaf akkaan barbaachistu dubartiidha. Kanaafuu deeggaruudhaaf dubartiidha ani akka kiyyaatti. Hima. Namni barsiisuu keessaa kaniin akkaan deeggaru dubartiidha. Sababaan itti deeggaruuf manni barumsaa kan jalqabaa kan ilmoo barsiisu dubartii waan ta'eef jecha isaaniin deeggara. Garuu hamilee dhiiraa eeguudhaaf ani dhiiraa gara dhiiraatiin achi jalladha. Qabxii isaaniitii fi hamilee isaanii eeguudhaaf. Barnootaan barsiisuu irratti akkaan kaniin irratti xiyyeeffadhu. Namni niin barsiisuudhaaf akkaan dhibbarraa dhibbatti xiyyeeffannaa kanneen yeroo gubuu fedhu dubartiidha. Dhiirtiinis akka jajjabaattee yeroo qabdu tana fayyadamtee ifiisiitiif barattuuf gara dhiiraatiin achi jalladha. Ammoo dubartiin akka dhibbarraa dhibbar barattu waniin deeggaru dubartiidha. Sababni ilmoo isii barsiisaa yeroo hedduu nama barsiisuudhaafis isii yeroo qaba. Kanaafuu haala kanaan isin lachuu na biratti barattuudhaan namni baratu akka tokko ija takkaan laali jennaan ija nabeessuu feeteemi. Ija nabeessuu feetaa? Ija nabeessa kaa qottu. Quba na keessa kaa ija na keessaa baasa kaa. Mutaa na keessa kaa na keessaa darbi. Booda ija na keessaa baastee ogguun haakima na geessin jee mana haakimaa na geessee ija maaliin nannaqan? Ija bashoo rabbiin ittiin godhe astagfirullah. Yoo ija bashootti kaayan maaliin arka? Hantuutu maan arkaa qoy. Gizee hunda iji xiyya takka nama agartii takka bashoo agartii. Akkas jechuudha. Astagfirullah. Ija na keessaa baastee ija bashoo na qoy bitee malaas sii galee ayirii sirra qote. Wayii ajaa'iba bar. Booda guu deemu. Qubeentu sii mul'atti. Ustaaza qubee tanii ni agartani gidee jettan. Bashuma hantuutuma akkana jejjeeruun mee qubeen hantuuta fakkaattu moo hantuuta xiqqaa haadha moo abbooma akkaan jedhuuf deemtan waan akkanaa irraa gattaayi. Ayyee jazaakumullahu khairal jazaa. Egaa inshaallah sagantaa boruutii walitti deebina. Hin dadhabne qoo isin. Hedduu galatooma.
Hedduu galatoomaa. Egaa inshaallah sanumaan jee barfaayo dubartoonni madrasaan jalqabaa dubartoota. Madrasaan jalqabaa dubartoota. Arja ani dhiira dubartii miti. Gara dhiiraa goreetiin jira. Saalef yee dhiira. Kanaafuu awwaniin ijoo jiru dubartoonni madrasaadhaati nama barsiisuudhaaf isaaniitu yeroo qabaan jiru jira. Dhiirtii waa lama hin dandeessu. Dalagaa olti ni daddabdi. Ilmoo qaraayisuu hin dandeessu. Garuu ani akka dhiirtii Iftuu Ahmad har'a wal qixa nam tokko moone gareen qabnu ashaa nagaa'oo garee hin qabnu gareen ani darsii peejii gaaddisa islaamaa kanarratti laayivii barsiisa oguu barsiisu sagantaan asirratti dabarre garuu gareen tajirtu gareen ifiif wal ijaarratan ogguun hojii manaa tan irra mari'atan qabu hannuuf akka biyyaattis dubartoonni kophaa dhiirti kophaan ijaarratan akka waliigala akka wal beekanittis dubartoonni kophaa dhiirti kophaan ijaarratan gareen ani irra barsiisu hin jirtu garee irra mari'atanii deebisaa akka ammaan tan deebisanitti naa deebistu qofaa inshaallah miila lama qofaaf hayboo miila lamaan qofaaf nin koraa qottu miila lamaan qabaaf nin koraa ni mukalachuu yoo mukni walitti dhiyaate dadhabeetiin jira bakka boruu walitti himna wali sagantaan isin dabartee شير قردة شراء لالتني جزاكم الله خير الجزاء نمان تنا بيرتنيس نفيت ايه امو يا إراتك زيني بتدير هاي بو انو ما توري شرامي سامك مغربا بودا يقليهم نمني براتو نجدو زيني وقوتك ساعتك كافي چنان دبرسي وقوتك ماز ديبي سامك امين دي ماما وي سالا ما فين دي ماما سامك دبرس جرا نجي نفجرات دا إن شاء الله أنك برو ربي نجي أولد نديبسو إلى ذكرام بالبلي رب شيئتي نجيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته